Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota haadha kootu akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa kudha galata rabbii bakka jiraattanii. Har'a maaliifan dhufe beektu booniyyeedhaa fi jaarsa booniyyee irraa dubbachuu dhufe jechuudha. Sheeka ustaazaa quraana ijoollee barsiisuu zuumiidhaanii iimoodhaanii waan adda addaatiin sheeka beekamaa fi sheeka jaallatamaa ilma Oromoo kan birattiyyuu nama jaallatamaadhaa fi kabaja guddaa isaaf qabnuudha jechuudha. Namoonni isa kabajnu isa jaallannu hin beektu jechuudha. Tuktuk irra yoo ba'eesi Facebook irratti yoo waa poosti godhesi waan bareedaadhaa fi waan nama gammachiisuu fi waan namatti tolu poosti godhaa jechuudha. Hedduu jaallanna jechuudha. Akka kootti hedduu tokko jaalladha. Miskiinummaallee hin qaba gara laafummaa jechuu kooti miskiinummaa gaafan jedhu gara laafa. Asal bakka asansa babbareedaa akkuma miskiinummaa wayitaasaa akkuma garraamii wayitaasaa jechuudha. Hedduu tokkon jaalladhaanillee amma gaa booniyyee wajjin addaan ba'anii jiru jedhanii ani ammaaniyyuu dhaga'e beektaa. Nageenyin ture amma dhaga'ee viidiyoo isaanan argan ture ijoolleen waraabanii gadhiisaa turanii viidiyoo kanaan duraa wajjin inni gaa haadha manaa isaatii wajjin addaan ba'ee barreeffama barreessee poosti godhee. Kan irratti addaan ba'uu danda'anis immoo hiriyaadha jechuudha. Hiriyaa koo dhiisurra si dhiisu naa wayyaa jetteeniiti jedhani kan isheen poosti goote. Waansaa hiriyaan ishee suni isaa wajjin wal quba qabu natti fakkaata. Yeroo baay'ee kanaan duras immoo akkuma argitanitti yookaanis immoo namoonni kuuwwan akka beektanitti viidiyoo dalagaa turani. Viidiyoo dalaganii hiriyaa ishee sanaa wajjin viidiyoo sanaa ati jaarsa kootti dawwalii ani immoo jaarsa keetti dawwaleetanii nu janajjana moo nu janajjanu waan jedhamuunitu silkii wal jijjiiranii itti dawwalaa turanii tiktook irraan beektu ijoolleettiin beekamtii qabdi. Dhugaa amala badaallee hin qabdi ijoolleettiin waan nama barsiisu quraana fa'aa qara'uu dorgommii quraanaa fa'aa hojjetu hedduu tokko namatti tolu jechuudha. Akka ijoollee shamara si'anaa tiktookii kanarraa maraattuu fi tiktookii kanarraa nama jibbisiistu miti ijoollettiin lamman sheeyyuu jechuudha. Hiriyaan sun lammanii akka quraana qara'u waan gaarii nama barsiisu sattaratanii dhufu. Dhugaa hedduu tokko jaalladha hedduu tokko natti tolu jechuudha. Akka warroota kaanii miti gaafa viidiyoon isaanii natti dhufu wal dabarsee hin deemu jechuudha. Amman ilaalee xumurutti jechuudha. Garuu immoo kan inni xibii irratti qabadhee lachuun isaaniiyyuu silkii qabu silkii isheen sunis silkii jaarsa kan mucayyoo sanaa qabdi. Isheen intaloon sunis immoo kan jaarsa booniyyee sana qabdi jechuudha. Silkii kana wal jijjiiranii itti dawwalanii guyyaa tokko jechuu isin argitanitti ta'uu danda'a. Silkii wal jijjiiraniitu ati jaarsa keetti dawwali ani immoo jaarsa kootti dawwalaa waliin jedhanii silkii kanatti dawwalanii lachuun isa tokko jana natti fakkaatan jana garuu haasa'ama babbareedaatti haasa'anii saniin booddee mo'atteetta jedhanii walitti kolfaa turan. Amma gaa dubbiin maal ta'e beektu isaan egaa akkuma kana silkii walii dawwalu miti oduu wayii wal jala oofuun oolle oduu wayii wal jala dha'uu hin oolle jechuudha. Maaliif hiriyaa koo dhiisuurraa si dhiisuu naa wayyaa sin barbaadu jettanii kan itti himte wayitu jira oduutu jira jechuudha. Yookiin jaallattee irraa fudhachuuf waan kan biraatti odeessuu dandeessi. Yookaan immoo booniyyee kanatti hiccitii wayii qabaatu hiccitii sana itti himte ta'uu danda'a. Bakka woomati jira kalaan beektu bitire woomati jira kanaafitu wal jala deemaniitu oduu kana wal harkaa fuudhanii odeessanii saniin booddee jaarsi kee akkana jedhee jaarsi kee akkas jedhe jettaniitu addaan baasuuf mikinaata wayii uumuu dandeessi jechuudha. Saniin booddee hiriyaashee kana waan jaallattuuf immoo isarra immoo hiriyaashee waan amantuu fi ani sin barbaadu isheen hawayyaa jetteettiin amma isheen waan sobaatti hafuufteetti natti fakkaata yookaan waan inni hin jedhin jecha wayinni inni hin jedhini jedheera jetti yookaanis immoo jechuudha. Gargar baasuuf jettee hiriyaan badduudha ijoollee. Wallaahi laazim hiriyaan badduudha. Keessattuu hiriyaa ilaalladhaatii jaalladhaa. Hiriyaa iccitii garaa keessanii baastanii ittiin himanaa. Hiriyaan tokko wallaahi dhugaan isinitti hima. Sirkaa nyaattee sirkaa dhugdee ati bakka gaarii geessee yeroo rakkinaas yeroo bal'inaas gargaartee wajjiniin dhaabbattee kan si ganu baay'eetu jira jechuudha. Kan si ganu baay'eetu jira dhugaa rabbi. Inni tikaleessa dheengadde gargaarte. Inni tikaleessa dheengadde masmara tokko qabsiiftee homaatti hin fakkaatu. Anumarraan kaase jechuudha.
baay'een nama gargaara. Ofii kiyyaa barnoota yuutuubii kana maallaqa kaffalee tan baradhe. Nama dhuunfaa ijoollee Oromoo irraan illee baradhe akkasumas immoo barnoota adiseensi namni waa hunda kana tottolchuu yuutuubii marraanini kaardii guutee kaardii ergee fi yuutuubii manna barsiisee jechuu abbuma yuutuubii jechuu. Kaardiin guutee fi kaardii san guuteef sana isaan immoo barnoota nu barsiisanii jechuu. Sanii fi ani immoo san birriidhaan baradhe achi deebi'ee tola barsiisa jechuu ijoollee. Tola akkatti waa tokko akkuma qubeema kana akkatti hin barreessine kan hin beekne akkatti istiriimii raajii moo maal jedhama maqaa isaa yoon argaa badee akkatti liivii seenan waa hunda tambalalii hojjechuu tambalalii qoddoo meeqaan meeqatti arga jechuu. Viidiyoo hojjedhee ijoollee guruuppii keessatti ergee fi guruuppii telegiraam sheer walii godhanii jechuu. Yuutuubii irratti yoon gadhiise yuutuubii dadhabsiisa yuutuubiin guddisu waan ta'eef. Saniif nan beeka barreeffama akkaataan itti barsiise sana waan hin beekuuf iyyuu sheer waliif godhanii hundi isaanii garuu jechuu guyyaa tokko dhufanii ati galata nu biraa qabda waan akkasii karaa nu qabsiifte waan akkasii nu barsiiste jedhanii wallaahi dhufanii laayikii illee naaf hin godhan. Asumarraa ofumarraa eegala hiriyaa baddu dhufaniillee yuutuubii kana laayikii naaf hin godhan isaan caalee guddadhetu inaafu jechuudha. Anammoo rabbiin maaf na guddise maaliif waan inni gaarii namaaf yaaduuf hamaa guyyaa tokko namatti yaadeen beeku abalumaa guddate abalumaa xiqqaate jedhee takka bi'uu isaanii jala deemee ilaaleen beeku jechuudha. Guyyaa tokko galagalee ilaaleen beeku wallaahi rabbii kiyyan na arga tokko irra fiiga feesbuukii irra fiiga yuutuubii irra fiiga malee warran viidiyoo irraa hojjedhu jala fiiga malee wallaahi guyyaa tokko abalumaa guddate abalu akkasiin jira bi'uunsaa jedhee dhaqee ilaalee hin beeku. Garuu jechuun mana kiyya hin dhufu laayikii naaf hin godhani koomentiin barreessan waan hin dubbadhuu fi waan hin godhu hin beeku jechuudha. Silazii hiriyaa jechuun kan sirkaa nyaatee sirkaa dhugee waan akkasii naaf gooteetti gaafa akkasii naa hojii rakkatteetti irriba ishee natti dhabdeetti kan irriba dhabutu jira irriba ishee natti dhabdee na gargaarteetti arrabsamaa madaamee hojii wal lolaa jedhanii guyyaa tokko isa assaabaniin beekan maa guddattee natti naafu jechuudha. Kanaaf mucayyoon kunii jechuudha sababiin kana kaasee fi mucayyoon kunii inni beekamtii qaba amma jaarsi booniyyee beekamtii qaba sheekaa quraana qaraasisaa eenyumtiyyuu hin beeka jechuun nama gaariidha. Hedduu amallisaallee nama gaarii nama xuruudha jechuudha. Kanaaf jaarsa kana irraa fudhachuuf jettee sharrii wayii xaxxee jirti jechuudha mucayyoon kun. Sharrii wayii xaxxee abbaa manaa fi haadha manaa gargar baastee jirti jechuudha. Dhugaa hiriyaa ilaalladhaati nama laalladhaati jaalladhaa itti of hin gatina kaleessa dhengadde wajjin nyaadhee wajjin dhuge jettee hiccitii kee hunda baastee itti himin waan gootuu fi waan hojjettu hin himin tasumaayyuu hin himin. Dhugaa rabbii amma kan gargar baasee ilaale kaa hiriyaadha abbaa manaa fi haadha manaa. Wallaahi dubartiin baddu keessattuu dubartiin baddu dhiira wayya wallaahi dhiira wayya dubartiin darbatamtu jechuudha. Anumarraan qabee jechuudha. Anumarraan ofumarraan qabee darbatamtuudha nuti dubartoonni dhugaa rabbii. Kanaaf jennaani kan gargar baase hiriyaadha. Hiriyaa laalladhaati jaalladhaa. Hiriyaan qabdu miti amma. Hiriyaa hunda midhamee jiru hiriyaa hunduma keenya qaba. Iccitii kee hunda baastee itti himatin. Iccitii hunda tam godhirruma keessa himi malee gadi qottee iccitii kee himatin maalummaa kee backgroundii kee hunda itti himatin borisaan gara galtee si nyaatti. Borisaan si jala dhuftee si arrabsiti. Orjinaala dhiisteetu yuutuubii orjinaala qabdu dhiiftee feekiidhaan dhuftee si arrabsiti. Ani amma feekiin dhufanii na arrabsu. Ani immoo nan beekaa nan dha'ee ilaalaa barreeffamicha cheek godheen ilaalaa biyya isaan jiran ganda isaan jiran hundayyuu adda baaseen ilaalaa jechuudha. Nan beektu se'aniitu dhufanii feekiin na arrabsu maalitti na beekti kan jedhamu jechuudha. Kanaafuu barumsa qabaachuun illee hedduu tokko guddaadha. Kan gargar baase gaajara kana mucayyoodhuma sanadha. Rabbiin walitti isaan haa deebisu. Rabbiin qabbana isaaniif haa buusu. Du'aayii godhaa fi wallaahi inni baay'ee jaallata. Baay'ee illee amala qabeessa. Isheenis baay'ee nama gaariidha. Dhugaa ijoolleen sun nama gaariidha. Waan gidduutti ba'e rabboo tokkicha beeka. Du'aayii godhaa fi akkasaan walitti deebini. Kana fakkaata viidiyoon koo hedduu tokko galatooma yoon balleesse immoo dhiifama naa godhaa ulfaadhaa naaf jiraadhaa. Laayikii sabiskiraabii gochuun dagatinaa baay'ee.